sarat kajji godar ke sheratti ishe baasu waan ishe baasu jalalle la hoona nan naqanan jedhe hiriyan du baasu nan naqanan jedhe ela da gaatre jedhe dias Entri di jento ila da gaatre hedi di jedhe dia la buna wa ayo ela amma dandeessanu qaba raate dawida sepandawi Lord David jedhe ila sekitar dan tawitar dawi hede begida kanadola hey Saugan la gatrada Karo dawida la dugane jabe sab aba nama cina kesa dingatina senirran fatu garanko senirran fatu garan ganama kana daqiqa murasa mawaqayna gargaarani ta'an ta'efi umama abartani tokko isin guutummaa guututti dubbisa lakkoofsa 8 jalqabnee dubbisa lakkoofsa 8 kaata iski dubbisi hundi keessan wal takkaa baafadhaa shimaal jedhe yommuu bareesse mootiin Gibxii yaanni isaa warraafameef warra ayyaana hedaniif ish beektota Gibxii ofitti waamsee abjuu isaa isaanitti hime yommuu baree irriba keessaa gaafa ka'u waan inni keessa jiru baay'ee ulfaata waan inni keessa bule abjuu namni eenyuyyuu hiikuufi danda'u jedhee kan yaadu ture garuu gaafa irriba keessaa ka'u baay'ee dhiphachaa cinqamaa waan jiruudhaafi bari'uu isaa gaafa argu cinqatii isaarraa kan ka'e namoota akkasii biyya keenya keessaa qabna waan ta'eef isaan waan hiiku kan jedhu waan yaada isaa keessa dhufeef gara namoota warra beektotaatti ergaa ergate ibsi maal jedhe garuu isaan keessaa namni abjuu sana hiikuu danda'e hin turre warra dhufan sana keessaa achi keessa kan jiru beektota Gibxii ofitti waamsise abjuu isaa isaanitti maal godhe hin hime garuu isaan keessaa maal namni abjuu sana hiiku tokkoyyuu maal hin godhe hin dandeenye lakkoofsa 9 yommus eegduun warra dhugaatii dhiyeessanii mootichaafi ani har'a balleessaa koo nan yaadadhe har'aan balleessaa koo yookaan lafan kaleessa dogoggora koo har'a yaadadhe al tokko ati dheekkamtee yaa mootii koo na dhagaye al takko yookaan yeroo tokko ati al takkaa yookaan immoo yeroo tokko ati dheekkamtee anaa fi eegduu warra buddeena tolchan sana anaa fi namni amma akka saasa'u kun nama gaggeessaa dhugaatirra yookaan dhimma dhugaatirra kan hojjetudha paartii dhugaatirra kan hojjetudha waan dhugaatirra kan sirreessuu danda'udha yeroo tokko anaa fi namni buddeenarra hojjetu dhimma buddeenaa sana keessatti warroota hidhamaniif yookaan mana mootii keessaaf kan hojjetu dhimma buddeena sanaaf kan karaa agarsiisutti gaafatamaan sun miidhamne yookaan walloollee otoo kaan rakkoo tokko uumne ati maal nu gooteetta gara mana hidhaatti nu geessitee turte nu adabdee gara mana hidhaatti nu geessitee turte achoo nu hiisiftee turte nuni halkanuma tokkicha nu immoo lamaan keenya iyyuu halkanuma tokkicha maal goon abjuu abjanne ishi inni anis abjuu hiikaa adda addaa qabu innis anis abjuu adda addaa yookaan hiikti isaa garaagar ta'e mataatti abjoon mataa keenyatti abjanne achi ibirichi dargaggeessi garbichi achi immoo ibiritichi yookaan immoo garbichichi ajajjuu warra eegdotaa tokko nu bira ture ish abjuu keenya yeroo isatti himne abjuu keenyas yeroo isa wajjin haasofne yookaan yeroo isatti himanne inni adduma addaan akkuma abjuu keenyaatti maal ta'e hiikkaa isaa nuuf kenne amma gana kana ta'a hiikkaa isaa nuuf kenne 14 dhaqila koomsa 14 hiikkaa isaa nuuf kenne lakkoofsa 14 gadi bu'i kanarratti mootiin Gibxii yeroo wanta kana dhaga'u yookaan namni kun eessa akka ta'e yookaan immoo namni kun hiika kan inni abjuu hiiku kun maal akka ta'e iddoo baree yeroo sanatti mootiin Gibxii sun ergee Yoosefin waamsise isaan boolla mana hidhaa sana keessaa isaan immoo boolla mana hidhaa keessaa ariifachiisanii isa fidan inni isa fidan qoy ariifachiisanii maal godhan isa fidan eessa kane garuu eessa dabala eessa amma ilaal wanti kun kan inni dhaga'ame mana mootitti
kan hiikte argame mana hidhaatti. Dabalee dubbadha. Ilaali. Wanti kun kan inni dhaga'ame yookaan kan inni wanta kana keessatti waa haasa'ame eessatti? Mana mootitti. Kan hiika argate garuu eessatti? Mana hidhaatti. Mana hidhaatti. Ariifatee boolla keessaa isa baasee waamsise. Boolla keessaa yeroo baa'u isa isaan eegani miti. Namni boolla keessa jiraatu nama fuulli isaa gaarii miti. Areenni isaa guddataadha, fuulli isaa xuraadha, wayyaan isaa gadhee. Nama amma boolla keessaa ba'u kana fuula mootii duratti dhiyaachuuf ulaagaan isa barbaachisu jiru. Ulaagaan isa barbaachisu maal gochuudha? Isa jalqabaadhaan nasaa miiccachuudha, isa itti wayyaasaa jijjiirrachuudha, isa itti fuula isaa bareechachuudha. Sababii maaliif? Sababii mana hidhaa keessatti hiikti argame. Mata duree kottan deema. Mata duree kun sinii kenna gaama. Mata dureen isinii kennee waa dudubbachuu barbaada. Mata dureen kun akka hidhaa. Dhugaa hidhaa jiru. Dhugaa hidhaa jiru. Nama jiraaf hiru. Yookaan dhugaa hidhaa jiru. Nama jiraaf hiru yookaan furmaata fidu akkasidha namni Waaqayyoodha mata dureen kun. Bijji jechuu danda'a. Bijji jechuu danda'a. Amma ganaa sii gala waan ta'eef. Dhugaan eessa jiru? Mana hidhaa jiru. Na wajjin dubbadhaa. Dhugaa eessa jiru? Dhugaa mana hidhaa jiru. Jiraaf nama furmaata hiru. Yookaan immoo jiraaf nama furmaata fidu. Akkasii galetti qabadhu. Jiraaf nama furmaata fidu. Akkasidha namni Waaqayyo. Nama cinaa keenyaa qabe amma nama lama sadiitti nama haaraatti bijjeedha mata dureen kun teellaa keessa gala amma utaalchisa qo'aan agartu nama cinaa keenyaa dhugaa mana hidhaa jiru jedhame. Dabal. Dabal. Jiraaf furmaata ta'uu jedhame. Akkasidha namni Waaqayyo jedha. Amma dhugaa mana hidhaa jiru jechuun Yoosef eessa keessa gadi ni jiru. Mana hidhaa keessa amma dhugaan eessa jira? Mana hidhaa keessa jira. Amma eenyutu immoo hidhamee jira? Nama jiraadhaan hidhamee jiru eessa? Mana mootummaa keessa. Mata dureen kun ishee kana ilaalaa hubadhaa. Qola qaba gaama waa tokko. Hidhaa jechuun lama. Hidhaa qaamaan yookaan fiizikaalaan hidhamuu fi hidhaa sammuudhaan hidhamu. Hidhaa qaamaan hidhamu namni eenyuyyuu beeku. Hidhaa qaamaan hidhamu eenyuu dhufee buddeen qabatee si dubbisa. Lallaafaa qabatee si dubbisa. Hidhamtee akka jirtu eenyuyyuu si beeku. Hidhaan rakkisaan hidhaa sammuudhaan hidhame. Har'a waa tokko ergaan qaba. Nama sammuudhaan hidhame kan sammuudhaan hiikamu si haa ta'u. Siin galleen bayyuu. Iskii warri hidhaa akka jirtani warri beektan agarsiisan. Kanaaf oshi isin namni ani hidhaa keessa jira beeka warri beektan agarsiisan harka keessa. Tokko lama sadi. Isin duwwaana wajjin ta'a. Namni hundumtuu hidhaa keessa jira. Garuu namni isaaf hin beekne malee. Hidhaa keessa akkatti jiru sitti immoo inni kaan sukkaaraan dhukkubsatee hidhameera. Inni kaan giffiitiidhaan hidhamee jira. Inni kaan barnootaan hidhamee jira. Inni kaan tidaariidhaan hidhamee jira. Inni kaan qabeenyaan hidhamee jira. Inni kaan hiyyumaan hidhamee jira. Kan namni siin beeknetu har'a ganama kana si hiikama. Amma sii dhufa. Har'a misiraachoo himna. Ati nama hidhamu miti nama hidhaa keessaa bahe hidhaa kaasa. Ameen haleluuyaa. Dhugaa mana hidhaa jiru. Furmaata nama jiraaf fidu. Dhugaa nama eessa jiru? Nama mana hidhaa jiru. Furmaata immoo nama maaliif? Nama jiraaf jiru. Nama jiraaf fidu. Amma yeroo ilaaltan namni kun akka seeraatti maal ta'e hidhamee. Hidhaa inni hidhamu hidhaa qaamaati. Hidhaa inni hidhamu hidhaa fooniiti. Hidhaa inni hidhamu akka namaatti hangoon qabu, akka namaatti mirgan qabu, akka namaatti bahee haasa'uu hin danda'u. Hidhaan daangaa qaba. Keessa qaba. Daangaatti hidhameera. Mana hidhaa keessaa bahuu hin danda'u. Garuu mana hidhaa keessa taa'ee warra jiraatti hidhaman. Ilaalama Waaqayyo warra jiraatti hidhamanidha. Mana hidhaa keessa taa'ee hiika. Namni maali? Nama Waaqayyo iyyaati nama maali? Dabalaan bayi nama maali? Namni Waaqayyo hidhaa fakkaata malee hidhaa hiika. Eewu akka ta'e hin beeku nama sadii harka keessa ol naa qaba.
harka kee ol naa qabi namni amante duwwaan. Galgala kanaa jalqabee namni dhabe sitti fakkaata warra hidhaman harka keetti haadam. Hidhaan yeroo baay'ee mucaa kana keessatti yeroo ilaaltan hidhaa lamatu jira. Hidhaa Yoosef hidhame hidhaa fooniiti. Hidhaa mootiin hidhame hidhaa yaadaa. Mee tasgabbaa'anii baay'ee hafuurri qulqulluu keessa boba'eera waan ta'eef tasgabbaa'ee waan sin agarsiisa. Hidhaa mootiin hidhame hidhaa maaliif? Hidhaa sammuu moo hidhaa foonii wayi? Hidhaa namni lafa yaadaa hidhaa sammuu wayi maqaa Yesuusi. Hidhaa sammuutti Waaqayyo dabarsee siin kenni. Dabaleen si gaafadha. Hidhaa sammuu moo hidhaa foonii wayi? Namni Waaqayyoo dhugaa mana hidhaa jiru jiraaf nama furmaata hiru. Namni maali? Namni Waaqayyoo dabaleen dubbadha. Dhugaa mana hidhaa jiru jiraaf nama furmaata hiru. Namni maali? Nama Waaqayyoo. Ishee kana nafaana dubbadha. Namni Waaqayyoo jedhame. Dhugaa mana hidhaa jiru jiraa nama furmaataaf hiru jedhame. Ameen haleluuyaa. Sirriitti na hubadhaa. Sagalee kana jechuudha bifa akkattiin dubbadhu na qabsiisa. Mee yaadaa ilaalaa. Namni kun yeroo hidhame sana keessatti waa tokko hojjete. Amma Waaqayyo karoora qaba. Ijoollee warra mana mootii keessatti nyaataa fi dhugaatii abbooman yakka isaan yakkaniif mana hidhaa akka isaan buusan ilaala. Yakka guyyaa tokko yakkan. Lamaan isaaniiyyuu guyyaa sana maal ta'an abjuu abjetan. Gaafa abjuu abjetanii inni mana nyaataas qofaasaatti abjete hiika isaas qofaasaatti fudhate. Inni mana dhugaatiis qofaasaatti abjete qofaasaatti maal fudhate? Hiika isaa fudhate. Gaafa dhattanii ilaaltanii lamaan isaaniiyyuu Yoosefitti himatan. Gaafa himatanii abjuu isaanii lamaanuu maal godhu? Hiike. Yoosef akka jedhe lamaan isaanii haati yaa nama dhugaatii kan akkas gootu deebitee iddoo keetti hin deebita. Haati immoo inni buddeena jirtu kun inni ga'usaan yookaan corofeen akkasitti mataa irraa fudhatu yeroo muraasaa booda murtiin sitti murtaa'a maal taata? Hin rarraafamtu. Garuu namicha isa galagalee mana dhugaatii gaggeessu sanaan maal jedhe? Elaa hin yaadatamtaa garuu booda maal hin godhin? Naan hin dagatiin nan irraanfatiin jedhe. Hin dhaqee Waaqayyo eessa? Nama jiraadhaan haala hundumaa bashannanee jiraadhaan immoo sammuudhaan hidhamee jiru. Namni kun jiraa hiikamaa sammuun immoo maal? Hidhamaa. Dabaleen dubbata. Jiraadhaan maaliif? Jiraadhaan maaliif? Hambayyu. Jiraadhaan maaliif? Mootiin kun dhuguu danda'a. Biyya keessaa bahuu danda'a. Bashannanuu danda'a. Waan barbaade hojjechuu danda'a. Garuu maaliif? Natti himaa. Garuu maaliif? Hidhamaadha. Har'a furmaata. Mana hidhaa keessaa ka'ee hidhaa hidhamaa kan hiiku jiree dhalee yaada. Mana hidhaa keessaa ka'ee kan amma jijjiiramu jiree dhalee yaada. Waaqayyo nama kanaa foonsaa irratti akka barbaade akka isaan silxaana godhatan dhiisee ilaale. Amma maal gochuudhaaf? Gadi buusuun Waaqayyoo hangoo amma akka qabu agarsiisuun malee balleessuun. Hangoo jalqaba Waaqayyo agarsiisuu barbaade maatii isaa irratti, obbolaa isaa irratti, haadhaaf abbaa isaa irratti. Isa lammataa biyyoota addunyaa irratti. Isa sadaffaa gola mootiitti. Hangoo agarsiisuu barbaade Waaqayyo. Obbolaa isaa keessa namni kun gaafa ilaalu abbaa abjuu ilaa abbaa abjuu jedhama. Hin jibbamu. Isa dhuma abbaan isaa akka gaariitti kan jaallatullee gaafa inni hiika abjuu waan akkasiin arge qamadii akkasiin arge jedhu beektu waan ta'eef dhuguma anaaf haati keeyyuu siisa gannaare waan akkasii kana dhiisi jedhee yeroo mucaa ifatudha. Gaafa mucaan kun iddoo hundumaa ta'u yeroo baay'ee abjuudhaan ari'ama. Namni murtee tokko murteeffatee harka Waaqayyoo arguu danda'u gadi bu'uu keessa karaan akka jiru nama amanudha. Hidhamuu keessa karaan akka jiru nama amanudha. Beela'uu keessa karaan akka jiru nama amanudha. Baalgaa የለም በክርስትና ቤት ነሞታ ባቀል ይንገል ክርስትና ማለት በአልጋ የሚገኝ ክርስትና የለም። ክርስትና በሕይወት የመጣ ነው። ክርስትና በደም የመጣ ነው። ክርስትና በመሰቀል የመጣ ነው። ክርስትና ስም በማጠፋት የመጣ አሎታ መቃነ ማበለሰን ሄላና ማአደማን መቃነ ማጉራቸሰን ሄዱቱ ክርስትና ነከይቱ ነሞታ ከኛ ቢ ዋንተዱምቱ ከዱ ፈካ
garbicha kana dhaga'e. Lafa ati jirtutu akka foonitti barbaada. Suutu jedhee fudhadhu. Namni tokko yoo jiraatte lafa ani jiru kanaa booda jedha. Siif haa ta'u. Kanaa gaditti olumaa gadi bichaan godhiina. Meema xumurumatti namni dhiqibsu yoo jiraate lafa ani jiru jedhaan. Lafa ani jiru furmaataaf barbaadama jedhaan. Yoo dhugaa amantee ta'e isa har'aa otoo asiin bahin sirrattaa jalqaba. Obboloota ko Kiristinnaan qe'ee Kiristoos gale qe'ee wangeelli dhugaa gale qe'ee gada deemu miti qe'ee dukkanatti hafu miti qe'ee amalli hin jijjiiramne miti qe'ee dhiqatan akka booyyee gangalatan miti qe'ee Kiristinnaa dhugaa yeroo jirtu yeroo ilaaltu hin dhaabbatu uleen jira garuu hin dhaabbatu waraansi jira garuu hin dhaabbatu beelli jira hin dhaabbatu ariisaan jira hin dhaabbatu maqaballeessi jira hin dhaabbatu taappeellaatti laxxafuun jira garuu hin dhaabbatu. Abraata katreedilee sheppenda wiixaraadha. Waajjirumaati jirtu keessaa fooliin kaa dhaga'ama. Nama sadii nama hojjetaa mootummaa taataniif siif ergaan qaba. Yeroo kanaa jalqabe lafa ati jirtu maqaa Yesuusiin fooliin isaa qorichaaf haa barbaadamu. Namni namaaf hin jibbine iyyi narraa fudhadhu ameen jedhi siif haa ta'u ameen. Ameen haleluuyaa. Gaafa ilaalanii mucaan gaafa waa tokko haasa'u jalqabu yamooti yaannaanii namoota gurguddaa waan ta'ee yoo itti barreeffamu dideyyuu. Amma garuu isaan hiika isaan si dhowwa. Nama sadiitu kirkirii qaba waan ta'eef waa haasofna. Ati nama jiraate ati hin ilaalte jedha. Ani garuu har'aa jalqabeedha. Iyyuma keedhaan jedhame. Ilaalamuun jalqaba jedha. Siif haa ta'u ameen. Amma ilaalamu jechuun isheen maal godhu hin ilaalti yookaan inni maal godhu hin dhagataa. Amma maqaa Yesuus gajjallaati ka'ee gararraa kan taasisu. Especially in the መንፈሳዊ ህይወት ይነግራችኋል። ክርስትና በጨዋታ የመጣ ነገር አይደለም። በደምብ ሲሉ ክርስትና jechuun salphaatti kan argame yookaan salphaatti kan haasawu akka anaafati amma qabannee kadhame. ክርስትናን yeroo ati gadi qabamtu kan baddu miti kan lattu. Yeroo xiqileen sirra taa'u misiraachoo kan xiqileen gadi si ajjeesu miti kan wambarii sii ta'u. Eeba Kiristinnaa keessatti yeroo ilaaltan ka'umsaa jalqabee gaafa ilaaltan gaafa namni si gadi si qabu mataa nama kanaa siin gahin hidhiin lafa siin bu'in. Guddina kee karaa dhaabdan kanaa nyaata. Xiqileen sirra jira taanaan hidhiin lafa siin bu'in mataa nama kanaa siin gahin itti qabi ceeku kanaa nyaatu. Mucaan gaafa boollatti buusan itti qabde boolla keessattis gaafa isaan birrii soddoma gaararratti gurguratanis gaaruma akkuma taasise gaarara yaabbattee deemte. Gaala gaafa mana mootiin hunduma hangootti kennu si ishettee hojjette haati manaa gaafa qabattu siin didde. Isatti agattu kanan argaa miti. Alleluuyaa. Isatti agattu kanan argaa miti ani gama ceera. Isatti amma narratti agartu kana foon narratti agartu kana jireenya no isatti narratti agartu kana miti. Suma isaa kana areetayyuu guyyaa tokko harka koorraa madoote nyaata. Kottu harka kee ol qabne. Har'aa jalqabee waan siin jedhu. Namni si ari'atu harka keerraa nyaata. Laarraa haadha kitar dalpeen wiicheena diyaas. Namni tokko yoo jiraatte iyyi jakkeedha harka kee ol qabiiti. Namni nan ari'atu har'aa jalqabee harka koorraa nyaataedha. Nama amanee karaa achitti nama 17 haa ta'u. As kana keessa nama 50 haa ta'u. Harka kee ol qabiiti kanaa booda jedha nafaana. Namni naari'atu harka koorraa nyaataedha namana. Hallelujah. Boonna sii qotu barbaacha jedhu. Gadi si qabu garuu taa'umsaaf si barbaadu. Garaataay. Milaasenda wiipaaraadaakii kanadaas. Hilaali dhugaa mana hilaa jiru. Dhugaa mana hidhaa jiru. Garuu mana hidhaa haa jiraatu malee nama jiraa furmaata fidu. Nama maaliif? Jiraa. Dhugaan immoo isa jira. Mana hidhaa jira. Eenyutu immoo hidhamee? Jiraatu hidhamee. Dhaloota kibaaraadhaa. Jira. Tajaajilamuu danda'a, makiinaa qabaachuu danda'a, gamoo qabaachuu danda'a, hangoo qabaachuu danda'a, si bulchuu danda'a, si aduu danda'a. Garuu hidhamee sammuu isaa. Hojii isaa farra barbaadama. Maaloo nama cinaa kee qabii sumaaf waaqayyo na kaaseera.
Ate bayu nage dawali nakabali to mashani mata tayin sadati suma wa kaina kasena. Enyu. Kaya kami may nama sakot na sa nama mata sa bengere fakado. Yesus Kristus kita. Bengere ron dero mata foni sa gudete kesa sa to baake bengere amma jalli na karo jalli amma wa sakot itima. Kader kasa ono di de kabi. Elame je. Suma tu jeda. Harka korra wa barba jeda. Ana jeda me. Arra jal kabe jeda. Laka kale sa tun tain jeda. Dijiran nagera jeda. Sifa tahu amin. Jeda dijiran nagera jeda bana. Jada teri dijirti. Wah dijiru si kesar kan ada sing jalan ni jad. Elah. Amaku kan sini gadde sini sudah ketti matan ta belkum sa ketti matan barnota ketti matan ani digring ka ba mera na epi ho mera kaitte dar ben ala ko hidat era kana fi giddaji na gudis yette wan epi jam ketti hidat no wa kayo si wajin tanan goktan si wajin tanan la isati hidat tebit hidat nang ke sa oli wajin tanan hidat nang ke sa wajin tanan harke kante harka naman kan kabe galgala kana jal kabe harka kyaga amen amayu singan barate tagaru eddo si madalu karinte dente tagaru humna aburra kan ke kan fudates hon me harka ke nama amanu na wajina taw arra jal kabe nama si madalu ti si base amen kristina bayu mamit esa jal nama laba hidamet Hirikti keessa argame. Nama lafa hidhametti kakun keessa gadi ba'e. Yeroo dhiyootti kunoo xalaadhaan barbaachisa jira. Mucaan kun gaafa ilaaltani gaafa abduun sana mihii kudha hundumaa gaafa godhu mootitti gaafamu eessa jira dee lakkoofsi kudha afur dubbisa. Eessa jira dee kudha afur dubbisa. Kanarratti mootiin Gibxii Kanarrattis mootiin Gibxii ergee Yoosefiin maal godhe hin waamsise tokko. Isaan boolla mana hidhaa sanaa keessaa ariifachiisanii isa fidan. Boolla maalii keessa? Maaloo iyyaati boolli na dhokse kanaa booda hin jiru jedha. Gara raajummaatti na deebise. Dabali boolli na dhokse kanaa booda hin hojjetu jedha. Boolla gaa'ilaa haa ta'u, boolla dhukkubaa haa ta'u, boolla rakkinaa haa ta'u, har'a baatee. Ilaan boolla sana keessa dafanii maal godhanii hin waamsisan achi keessaa fidan. Achi fidanii maal godhan? Ishi. Inni abdatee uffata isaa erga didee. Oh ilaalaa gaa inni sila dubbadheedha yoo achitti barreeffamu maal godheedha. Haaddat kana yeroo jedhu maasaa guddateedha jechuudha. Rifeensi isaa fuula mootii dura. Suma ishee fokkistuu kana miidhana. Sirraa qaraganii. Sitti uwwisanii. Sitti jijjiiranii. Hottu akka inni waa sadii lakkaawwadhu amma yeroo kanaa jalqabe waan ammati afaan dubbattu kun sadansa tobbee garsiifata. Harka kee ollaa qabe. Ilaa waa sadii na wajjin dubbattu. Harka kee ollaa qabe bayyuu kan namantu. Jijjiirraadha yoo ta'e karaatiin beenne dhalaan harka kee haa qabu. Fayyaadha yoo ta'e karaatiin beenne fayyinni harka kee haa qabu. Rakkinadha yoo ta'e karaatiin beenne yeroo kana sirraa godaa. Waraansadha yoo ta'e karaatiin beenne qaxxamii gaafasina haa ta'uulee. Ameen haleluuyaa. Iyyaati na teena jala dabala. Dabala bayi na teena jala dabala. Ishi wayyaa rifeensa isaa maal godhanii haadan ishi. Uffata isaas erga diddiirratee. Haadanii dhanna miidhachuun ni nafu gaa yoo barreeffamu dide yeroo laaltan. Haadamee naal sun qabee haba ni dhabu. Mataafni qulqulluun ankwaan isaa kaa'e malee gadi fageessee kaan yeroo laaltan jechuudha. Maaliif hin ga'u waan ta'eef. Haaddatee hundumaa sirreeffatee shattiiree bareedee achi hoo uffata isaa jijjiirratti የተቀየረን ዛሬ አንድ ቃል አለ። ሳይወዱ በግዳጅ ትእዛዝ ሲወጣባቸው የሚቀይር ላይ አንድ ሰው ይነሳል። harka kee nama mirgaa bitaa kee irra kaa jaallatanis jibbanis jedha waan si jijjiiramu sanaaf jedha waa jijjiirameera jedha waan maal ta'u sanaaf
Inni kalee sababii waan si jijjiiramu sababii waan si jijjiiramu inni kaleessa si dabarsuu dideera kaakoo sitti ta'e miti amma namatu shiifti ta'a. Isa fuula gadura jiru du'aatti irraa ka'a. Yoo jiraate iyyaati akkeedhaan na duraa ka'eera jedha. Inni si dabarsuu dide maal godhee? Dabali ammayyuu hannama afuriiti jechi kun na duraa ka'eera jedha dabala. Dabali na duraa ka'eera jedha. Ishi uffata isaa itti jijjiiranii achi maal godhan? Gara mootii Gibxiitti dhiyaate. Gara mootii Gibxiitti dhiyaate achi hoo? Mootiin Gibxii yommus Yoosefiin. Yommus immoo mootiin Gibxii Yoosefiidhaani. Anu abjoodheen ture. Ani abjoodheen ture. Garuu namni tokko illee anaaf hiikuu hin dandeenye. Kamitti hiikuu hin danda'a bare? Otumaati bu'aa jirtu hin ta'u miidhan. Sumatu darba. Maala namni tokko isa jira. Anuma darba jedha dabala. Namni dhugaatu jilbeeffatee dhimmaan qabsee jiru waan si madaalu otoo hin ta'in waan si madaalle keessa hin teessu. Lafa si madaalutti galgala kanaa jalqabee harki Waaqayyo dafee si baasa. Jedha lafa nama madaalutti Waaqayyo na baasa jedha dabala. Ara Yesuus geetaa yeroo ilaaltan Daani'el boqonnaa lama lakkoofsa koo qabdanii yeroo ilaaltanis jecha akkasii jira. Wanti ajaa'iba. Bara sanas Waaqayyo bara dhaloonni garatti galagalan dhabanii dhaloota kan ittiin barbaaddachuu barbaade maaliin? Abjuu mootitti kennuudhaan. Ati jaallattee dhiphatta cinqamta malee Waaqayyo si jijjiiruu gaafa barbaade waa fayyada. Kumbursaa Waaqayyoof lolaa. Takkii Waaqayyoof lolaa. Hin agarree warra Gibxii gaafa isaanii saba Israa'el gadhiisuu didanii kan bukoon isaanii maaliin guute? Kumbursaadhaan guuteedha. Seera ba'uu ilaalaa. Kumbursaadhaan guuteedha. Gaafa dubartiin ilaaltu buddeen tashattee gaafa ilaaltu buddeen ishee maaltu jira kumbursaa. Kan bukoon ishee keessa maaltu jira kumbursaa. Waaqayyoon biraadhaan akkas godhe milikkita gara 10 kenne Museedhaaf garuu dhaga'uu hin dandeenye. Diddeedha Waaqayyo seera ba'uu 12 irratti. Har'a gaasa xumuraan sitti maa jedhe. Jarri kun si gadhiisu yoo didan yoo jedhe har'a isa xumuraan. Ati gara mul'ataa deemu. Isaan immoo wanta isaan irratti mul'ate dhoksuu deemu. Kan eegaruun. Ati gara maalii deemu? Gara sii mul'atee mul'achuudhaaf adeemaa jirtu. Isaan garuu waan mana isaaniitti mul'ate jiru. Maala waan mana isaaniitti mul'ate? Du'a. Hangafa dallaa keessaa hangafa mana keessaa ani waa tokko godhee waa mul'isee mana isaaniitti ati gara mul'ata keetti adeemu. Ani garan si waame gara amma mul'achuu qabduttu si waamedha waan ta'eef gara sanatti adeemta. Amma isaan immoo waa ta'e mana isaaniitti. Wanti mul'ate jira. Sababiin isaas milikkita kennaan si gadhiisuu didan. እግዚአብሔር እኮ ስላንቺ የሚዋጋም ነው። Waaqayyo waa'ee kee filloodha. Jedha Waaqayyo waa'ee koo filloodha. Filloodha Waaqayyo. Mee ameen. Mee namni tokko yoo jiraattan Waaqayyo waa'ee koo filloodha jedha. Lallaba koo nan fixa. Egaa namni amantan ergaan ani walitti qabee guduunfu waa sadiin isinitti hima. Ergaan an walitti qabee guduunfu. Kutaa kana keessatti yeroo ilaaltan tokko namni dhugaa qabu hin falmatu. Dhugaa kee falmuudhaaf hin dhiphatin. Yeroo baay'ee dhugaa nu keessa jiru bakka wayyaan kun adiidha jedheen isa kanatti hima. Lakki adii miti paastee jedhee na mugguta. Waaqayyo akkas naa kutu akkas naa godhu maal godha jedhee yeroo kasa wajjin fixa. Maal gochuudhaaf? Natti hima maal gochuudhaaf? Amansiisuudhaaf. Yeroo baay'ee teellaatti kan nu harkise kana. Kun adiidha adii miti. Gaafa amantee kottu. Maaltu yeroo kasa wajjin na fichisiisa. Dhugaa si keessa jiru hin dhiphatiin. Ciqileen osoo jiraate karaa dhugaa mabichaarra dhaabadhu. Dhugaan afaan qaba. Inni dubbatu. Lafaati jirtuu dhugaan sinitti hima akka aduu waaree dhugaan kee gadi ba'a. Itti dhiphatiin. Nama 50 ta'anii sirratti walaa koratan. Yeroo ilaaltan ammoo Daani'el boqonnaa lama lakkoofsa korraa yeroo ilaaltan bara sanas maaltu ka'e lola gurguddaa ka'e. Maal? Abjuu kadii kudhibe waan ta'eef beektota hayyoota morma kutuu jalqaban. Yookaan abjuu kahiikaa yookaan maal godha? Du'a qat gochuu jalqabe mootiin manatti fide. Qat godhe. Beektota gurguddoota qaluu jalqabe rukutuu jalqabe. Naani namoonni Waaqayyo haala mijoona keessa kan ta'an sagalee kan dhagaa. Maali jedhaniin? Otoo ani jiru dhaloonni hin du'an. Otoo ani jiru kaayyoon Waaqayyo lafa kanaaf qabu hin fixan.
yeroo ilaaltan Daani'eel fa'aa kaayyoon yeroo sana duudii jalqabe gara kamitti gara isaanitti akka adeemu beeku. Isaaniif akka ka'e beeku. Yeroo takka yeroo ilaallu waan biyyatti dhufu hin kadhannu miti. Waan biyyatti dhufu homa tokko hin jennu. Iski amma jidduu kana Itoophiyaa keessatti lafti raafamee namoota meeqaan meeqa namni owwaalamaa kan jiru kan beektanii biyya keenyaaf kadhachaa jirtan inni harka keessan agarsiisa. Hin jiru. Kan jiru. Hin dhufan fakkaatu. Yeroo ilaallu kaleessa biyya bakkeetti gaafa ilaallu durboota warra handhuura qullaa adeeman eessatti agarra. Biyya bakkeetti agarra. Dhiiraaf dhiira wal fuudhee eessatti agarra. Biyya bakkeetti agarra. Har'a eessa galeera? Itoophiyaa galeera. Kasna qabdee keessa galeera. Ilaaltanittu amma haala irra jiru. Waan fagootti ilaallu hin kadhannu. Irratti Waaqayyoon hin gaafannu. Kanaan dura waggoota kanaan dura yeroo darbe yeroo ilaaltan Liibiyaa fi Sooriyaatu bittinnaatu. Meeqa keessatti yeroo sana himmaan cabsii kadhata biyya sana. Biyya keenyatti lolli akka dhufu dhaloonni akka karaatti citani karaatti akka isaan du'an nuun galu balbala keenya hin gahu. Gaafa ilaaltu dhufee balbala keenya rukutte. Waggoota lamaan kana keessaa balbala kee kan hin rukunne jira laa. Nutti fakkaatu wanta gamatti ilaallu waan balbala keenya gahuun fakkaatu. Garuu Waaqayyo kan inni yeroo baay'ee kaa'u yeroo gadi qabamuu keenya keessatti daandii akka Waaqayyo baafachaa jiru nuun galu. Waa haasoneedhaa fi waa fiduu hin dandeenye. Waa jilbeeffanneef garuu waa fiduu dandeenya. Mee yaadaa ilaala amma bara sagaddan kana gaafa obbolaan dabarsanii gurguranis jedhe. Lafa dhaqetti illee akka boqonnaan arganneef haati manaa gaafa jecha gurguddaadhaan kaastee reebsistee gara mana dhaatti galtus qalbiin dubbatan kan isaa dubbatu jira. Amma garuu biyya lamaadhaan miti biyya addunyaadhaaf hiika gochuuf jira. Gadi siiqxanii gaafa ilaaltan nama kana akka hodhadhaa hiika abdichaa akka jedhe. Midhaan xoxoffee sunis kana jedhe. Horii warri huqqattuu kana jedhe. Horii warri furdootaa kana jedhe. Bara fuuldura keenya waggoota torba jirani biyyi Gibxii maal taati quufaan guutu qabeenya guddaa gootu. Waggaa torba isa itti aanu immoo maal taati beelatu jira rakkina jira. Kanaaf waggaan torbi kun inni ammaa kun yeroo itti of eeggannudha. Yeroo itti waa kuufachuu dandeenyudha. Yeroo itti waa yaaduu dandeenyudha. Kanaaf maal jennaan namni hiika akkasii argatu immoo sirraa kana ga'ee hojjetame kottu kan iddoo qabate. Si keessaa kan dhalate kun karaatti nafiinne iddoo si faana. Ameen haleluuyaa. Namni dhugaan keessatti dhalate atin loliin hin dubbatatin afaan qaba dhugaan. Afaan qaba inni. Ollaa kee wajjin gaafa ollaa sirratti ka'u hin ka'in. Yeroo baay'ee ni ilaala amman waa baay'ee idduma lafa kana dhufee waa baay'ee ni ilaala. Waa baay'ee ni ilaala. Waaqayyo akkas naan jedha. Eessi cal jedhi har'a nama dhalaa fudhatee asii ba'u jira. Maal jennaan Waaqayyo an kanaa booda firan qabu nama jedhutti namaaf nama godha. Na dhaga'i dubbiin haasaa jiru. An kanaa booda nama qabu nama jedhutu namaaf nama ta'a. Maaltu iyyi ta'ani namni jirtan egaa afurri Waaqayyoon itti bu'aa jedha. Harka kee ol qabiiti anatu namaaf nama ta'a jedha. Maali ani nama taate jechuu hin dandeessa. No amma nama taate malee nama gargaaruu hin dandeenye. Waaqayyo suma isa rakkataa kana fuudhee akkati namaaf nama taatu si godha. Harka kee ol qabiiti bisiraachuu hin jedhi. Kanaa booda nama biraarraa gargaarsa barbaadin si keessa gargaarsi argameera. Maala namni tokko hin jiru nama wajjin kan haasa'u. Iyyiitii ofitti raaju ofirratti raaju. Kanaa booda gargaarsa barbaadin gargaarsi si keessa argameera. Nama amaneef haa ta'u. Nama amaneef haa ta'u. Galgala kanaa jalqabee bisiraatti nama lamaaf haa ta'u nama sadiif haa ta'u. Gaba ilaattu kaleessa hidhamaadha har'a garuu hiikamaadha. Gaba ilaattu kaleessa nama qabdu har'a garuu achaabii qabda. Gaba ilaattu kaleessa qabeenya qabdu har'a garuu kanaa baate deettee baata. Iyyaate akkanaa bakki qonatti jijjiirameera jedha dabala. Namni tokko yoo jiraate iyyaati bakki qonatti jijjiirameera jedha dabala. Eessa kanaa isaa hin beeku. ነገር ግን anaafuu gochuu danda'a Waaqayyo na namana. Warra waan inni lallabu keessaa tokko ana. Banee laa hin deejammani እግዚአብሔር ilee fixaan hin jaane. Har'aa ganamaa jalqabee Waaqayyo bakka kaleessaa miti iddootti galagalee. Raassanee deejalabia. Namni amanu iyyaate bakkadha bakki qonaa jijjiirameera jedha dabala. Mana hidhaa keessaa daariitti ilaa. Ulaagaan miti waan bira daliilaa sebbeen dawii taanadha. Ilaa amma gandarraa namni eessa gala yoo baay'ate. Aanaarraa yoo baay'ate eessa gala. Godinarraa eessa gala. Oromiyaa gala inni kun gaba akkamitti. No. Taayibilaa sebbeen dawii taanadha. Akka namaa sadarkaa naa miti sadarkaa kutee bira darbe. Naaloo nama lama
kana jalqabe sadarkaarraa gara sadarkaatti kan seera. Kana kan godhe hambiraa miti dhugaa keessaa falmachuu dadhabee dhugaan gaafa falmatu. Anaafati kan yeroo keenya finnee hin falmanna, hin dubbatanna, hin iyyanna, waa baay'ee kaasna, namarratti kaana. Hin dhiiba daarii yoo ta'e daarii dhiibbanna himatanna. Inni kun garuu darba sanii laatanii gurguranii boodatti gatan cal jedhe. Haali nami jedhe namni cal jedhe jennaan gaafati dhiiste Waaqayyo haasaa jalqaba. Ergamaa tokkoon argaa jira nama keessatti. Ergamaa billaa baatee dhaabbatee akka sariitii kan fakkaatu kan namatti xaxamee jiru kan namarraa kutu. Ilaa sirraan ergamaa kan argaa jira. Maqaa Yesuusiin kan kaleessa karaa si dhaabe citeera. Hin amantaa? Namni amantu duwwaan kan yaabbatu na wajjin. Yeroo argameera. Kana kuleessi na wajjin inni. Sagaleen kun narrattaa hojjetu kan jette duwwaa kana. Bakka amma inni Waaqayyo jedhe kun narratti jalqaba kan jettan duwwaa. Naan dhaabe kan akka kee gooftaa. Naan dhaabe kan akka kee Yesuus. Kumaan ta'u daqiiqaa 20 kadhadhu. Abbaa jennaan afarraan ajaa'ibti. Waliin si biraaf dhufee gadhu kadhadhu amma yeroon kun yeroo hafuura Waaqayyooti. Ana jaalaas ofittee yaadee Abbaa jennaan afarraan ajaa'ibti. Ana jaalaas ofittee yaadee Goskite taudako hundumaa. Amen, amen, amen. Abu kanatake Goskite taudako hundumaa. Abu kanatake sinema. Amen, 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 amen. Yati diata Akurate jana natana. Amen, amen, amen. Oh kabajama sansatan koi sale gama nati diata afura ko jana natana. Oh kabajama sansatan koi sale gama setan miti suajana miti Isa tahu sajrata, wahaiku nanti dan doa nanti. Salah tu lagi terang di kamar. Seaja nanti, isa tu nanti sajrata. Karena nanti awak kayu nanti akan ada jadi. Wahaiku Apa sedang di nanti kamar? dan doa. Apa sih yang di kamar nama tu? Harka keerra kurmaan ni jira, ati garuu kurmaatan biraa barbaadda. Harki kun hojii haa eegalu.
Faratai. Hentai will sepen with Artai Takuba. When I had a head as a dias. Where I can I come about a Kerra to Google? A Kerra to Google. Cannot a Kerra to Google. Kadajina Kerra to Google. Got 3 headed Lassa. When the Bill Sempan we have a Zaladia. Harkake or Kabukan Hotel. And a Harkaka to a Pilla Muchina Gargaraga. Harkuna Kakalesa to Akutego. Maladaya Olas. Wakutan Pan we have a Zaladia. Where friend we have a Zaladias. Harkuni was upset abandoned. Namni wajin karatan harka ke dita aku makai sate harka mereka awaban taam. Nawajin waban. Karri pula kan coba dia tu harra hajaru. Henui wida set henui jalan. Akan nama wabillar kata kabar kabar nawajin. Nama amanti warna kati warna amantan dua nama tha. Wakayo kanan cede. Galgala kana alakot karate karabau kanal. Karaba tu kannabe. Galgala kana harka shema tunku dijaw. Yendi sabri ya chavenat. Ashanna view ya chavenich. Dada. Abrendu will be living glass and pendu with harta hele. Nama tabayin rafu wa kayo sawan tebi. Aku makan kabadu tu dah cirini. Amma kajiri no cinta ina nama kana tu. Kan kale sekarang tidan, kan kale secubana tidan, kan kale sekarang ada wet. Harra simpana. Karena beberapa tanggung tu, sudah beberapa tanggung, saya beberapa tanggung tu, saya beberapa tanggung tu. Wana di kabur tu tanggung tu. Ada indagatina, nahuda sembraya cuna. Wantina ujira. Wanti kau ujira. La. Nama hina deta o tuntain nama hina hikuna. Namni ukunat dalam su amma, ukunat dalam su an nama hina deta o tuntain nama hina hikuna. Dapat mayu. Namni ugu ma'furni wa kayo kajiru afurni wa kayo kaujati ilmi wa kayo kafati wa pandora kagani wa kawala awala kesa sakake kana manu duwana rawu da talam anna mahina de tawo mitina mahina hi kula male senama jadi sagale budaran furna taketu anna mahina de tawo mitina mahina hi kula male na Haleluya. Gain lihina beharra ikam. Sajajin lihina beharra ikam. Ternon lihina beharra ikam. Sayan lihina beharra ikam. Enana masalina tinggal jalan ajar kami ahurni nama hiku segrabuan. Harga kemirga isa or kabatum de sambukan nanakan. Jadi sau beda. La kata rabias. Wa kayo kasdan jene. Sumangkasen sumangkarabana. Sumangkasen sumawa hojjeta. Sumangkasen sumandina keitaba. Sambukan nanakan jalan. Miliglis pendu itarabias. Wala dadaga trehenda wilbili di jaladias. Wala rahadai wili sekepa witari hebe jaladias. Era dada baga trahdi di jenta wiladias. Nama itu uhurat sabdarga. Abda gafar gumul abat chundandu. Abda gafar gumul abat chundandu. Ela. Aku makin berga sabu kena nakai. Telita wila sependu itarta kita. Wenda wili jaladias ama seketarta heduka. Wenda ala rahadi di jaladias. Kalesas ati damon kananne dan aprendu wilas ela wili jenta wika. Elas nabat hinabat lasen wili jaladias. Hinabat belada kita radias. Aku pakai hurakai. Namni nama tu ilala. Aku membandai ilal. Ati kan ilala mengkompatu mo makaya sunod gumaya kesa kanabo na bulan. Biya kesa kanabo na bulan. Wala kesa kanabo na bulan. Namahundu mati wari ke hadu patau. Namahundu mati ila sigi sa rahataw amba. Hey.
Laajanda wilaade. Ela. Harka kee gadi ofirraan kaasi. Ela. Naatuka bilaadini bijana biyaas. Leridini gatarda hapendu witarda in pawida di bisentu ikai iluvinada. Laadada kiterre helaatiya. Bilaasee pendu witalada. Tatti godha harka isaa irratti. Tatti godha ofirratti waan argu qaba. Tatti godha waa harka isaa irratti. Tatti godha harka ishee irratti. Waan ishee baasu. Jaalalleen lafa onaan hanna kanaan jedhe. Hiriyyaan dhumoosuun hanna kanaan jedhe. Laadaa gaatire jedhe diyaas. Wentiri didi jento wilaada gaatire hedini jedhe diyaas. Laadaadha ela funa waaqayyo. Ela amma dandeessanuuf qaba. Piraatedda wiila seppaandawi. Leertaa wiili jedhe diyaas. Wiilaa sekitardan tawiitarda wiila hedhe diyaas. Kadhadhoodha. Betalee obboleettiin tokko galgala kanaa jalqabee hiikamsaa addaa. Bahuudhaan dhaadhaa tiraadha. Reheedhee saladha. Faaruun daawwiidhaas laaduudhaan jabeessaaf qaba. Nama cinaa keessan hin gatina. Reejedee jala ela. Tachi godha ergamaa waaqayyo dhaqa. Tachi godha achi keessaa ishee baasa. Wiilaa senda wiijaadha. Tachi godha achi keessaa isa baasa. Deemna wiikataadha dhiyaas. Raaduudhaa diriirii jala dhiyaas. Namni ijaaruu ka'eera. Namni ijaaruu ka'eera. Jabeessaaf qaba. Raadii jala dhiyaas. Jabeessaaf qaba. Raaduu takkaan qeetii jala dhiyaas. Raadaa hiwili gidee dhiyaas. Lisaanii hiika qabu. Raajummaa hiika qabu. Lallaba hiika qabu. Kadhannaa hiika qabu. Jabeessaaf qaba amma dandeessa. Qaba jabeessaaf. Raadaa lafa jala dhiyaas. Ela harkan arga. Kubaayee keessa nama filatuun argaa'eera. Harka nama filatuun argaa'eera. Filannaan galgala kanaa hankee haa ta'u. Leeraa senna wifaan. Raaduu tardan bilibili seppende wichaanadha. Harka keessan asnatti qabame al takka. Yaappa. Ergaan si biraa fudhadhe kuni kan keeti taanaan. Amma harki kun maqaa Yesuusin abiddaa uffatu. Harkuma keessa qabi. Nama harka kanaan harki barbaacha argatu jira. Jijjiirraa haa ta'u. Waan barbaade haa ta'u. Galgala kanatti harki kun harkatti bu'a. Harkuma keessa qabi. Nama afuran arga. Nama afurtu harka kanaan maal goota jedhee afura waaqayyo gaafadhu harki kun naan jedha. Gaafa waa qabatu humna guddaatutti bu'a waan ta'eef isa kaleessa isa dide, isa kaleessa ishee dide, isa kaleessa itti ulfaate, isa kaleessa itti boosise, isa kaleessa waa baay'ate. Galgala kanaa jalqabeen harka isheetti kenna. Harka bakka qabeen akka hidhaan dandeessee dhaabbattu. Dhugaama sitti gaafa harka kee kun galee isa kaleessa si boochisetu gara gammachuutti jijjiirama. Harka kee as qabi. Beektanii nama afur naan jedha afurri waaqayyo. Nama afur naan jedha. Namoota afur kun har'a kaasuu guuttatanii galu. Harka kee as qabedha. Dandeessee dhaabbattu. Harka kee as qabi. Delibaas. Jabeessaaf qaba amma dandeessan jechuudha. Jabeessaaf qaba nama afur naan jedha waaqayyo. Nama afur naan jedha amma dandeessan jabeessaaf qaba. Jabeessaaf qaba. Indagatina nama afur naan jedha waaqayyo. Harka isheetu waa fudhatee qaba. Harka isaatii waa fudhatee qaba. Taataan nama afur naan jedha amma feetti naqalu isaan kun. Namni arfan kun feetti naqalu. Namoonni arfan kun feetti naqalu. Pilaasetika. Parooyaas elpinduika wiidaadaa dikee. Lora hadiiribili seppenduika dada. Faaradaa ilee sekitar nama arfan kun dhala akka nama du'ee ta'u reeffa ta'u. Humna guddaatu irra bu'a. Faayiwiidhaa laaduu keessarra arkuma keessanas qaba warri dhaabbattan harka keessanas qaba. Nama tokko argadheera. Achi namni kun yoo jiraate tajaajiltoonni baasa.
Maawila sikiya harka keessaa qabu. Harka keessaa qabu. Nama harka ishee galuutu. Ela wanti na jaa beetti na qalu jaloonni kun akkas naan jedha Waaqayyo waggaa dheeraa kan boossu waggaa dheeraa kan irratti dadhabdu waggaa dheeraa kan cinqamte waggaa dheeraa kan itti rakkatte galgala kanaa jalqabee misiraachoo. Naafa ammayyuu waan akka qulqulluu na hojjetaa naafa harka keessaa qabu. Abbaa akkati na dhageessina naman harka keessaa qabi. Waa fudhadheen gala kan jettu duwwaa harka keessaa qabi. Latayini sependuita wikatartayike lortayi awoma sekita aratayini bini sependuita takita wihere chalada inna dijatta kone amma harka satadatamu adas vai atawi kafan wila sekiti chalada ela nama abatu da beton argan aju wila sekita raja lo adu kendu win paradise ela touch የእግዚአብሔር መንፈስ ዊላረሃ ተኪከርተህን ፓኑ ይቸለዳስ ሁምና ጉዳ ናውሚላ ሰቲ ቢቸለዳስ yes akubaka tinaqabime asnaqabime ammayu asnaqabime plaataa ዊላ ሰኪያ harkakasnaqabi isa kaleessa itti boose tokko isa kaleessa dadhabe tokko isa kaleessa karaa si dhawwate tokko la da 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 turede jalade harkakasnaqabe ela argandira wila seti duina je wikatarati የእግዚአብሔር መንፈስ አርነትን የሚያወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቫጉባ ባሰኪ ተርዳህል ፔንቪ ቸለዲያ ኑያ አባ ቀምና አባ ዱራንቱነ ኑያ አባ ቀምና አባ ቡካቶ ነው አኒ አባ ቀመናም ዲጀኑ ይየ አባ ቀመ ገና ነው አናሰነ በቸለዲያ መጥቁት ነው የላፌ ይረቁ ባይከስ ነመግቲው ቀበይሩ nama amma fuula isaa duratti waan addaa argu tokko nama jira. Namni kun waan sin ajaa'ibu addana dhufee iddoo taa'ee mul'ata guddaa tokko argaa. Ilaa. Naa baasa. Naa baasa. ትክክለኛ እግዚአብሔር የነገረኝ ይሄ ነው። ኦሬዲ senerran fatu garanko senerran fatu garanko senerran fatu garanko senerran fatu garanko